Akkam jirtu kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media. Qophiin utubaa haqaa Oromiyaa Freedom Media irratti isinii darbu kun torbaanota kanneen darban keessatti gootota sabboontoota qabsaa'otaa fi hayyoota Oromoonni barabaraan ittiin boonanii fi Oromoota biratti barabaraan kan yaadataman isinii dhiyeessaa turuun keen ni yaadatama. Guyyaadhas qophiin utubaa haqaa kenna torbaanii gooticha Oromoon ittiin boontu goota qofa odoo hin taane hayyuu beekaa waamaraa akkasumas qabsoo isaa gaggeessaa cinaan hojii gaazexeessummaa kan hojjetaa ture tokko qabannee dhufneeti jirra. Hamma xumura qophii utubaa haqaatti nu faana bu'aan affeerraa kenna ta'a. Seenaan jireenyaa fi qabsoo gooticha kanaa qofti osoo katabame kitaaba gurguddoo hedduu ta'uu ni danda'a. Haa ta'utii garuu akkuma nama bishaan bahara addunyaa keessa jiru mooqqaa yookaan fallaana takkatti waraabutti seenaa gooticha sooressa jaarraa abbaa gadaa bal'aa irraa waan xiqqoo isinii funaannee dhufneeti jirra. Seenaan gooticha qixxee nama kumaa sooressa jaarraa abbaa gadaa yookiin Abdul Karim Ibrahim jedhamu eenyu eessatti dhalate haalli qabsoo isaa maal fakkaata ture dhaamsa uummata Oromoof maal dhaame maal dabarse kan jedhuu fi kan kana fakkaatan qophii kenna utubaa haqaa irratti tuquuf yaalleetii jirra. Ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. ilmaan nafxanya hangamillee biyya mirgi namaatiif biyya dimokiraatiin jedhu biyya namni wal qixaa amata fedhe haa jiraatu. Hoggoo Itoophiyaa agatee waan san haafee jedhu wanni tan daandurree santu keessa jira. Daandurree jarmii yertee hankarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechu doktorri fayyisuus hin jiru barnoonni fayyisuus hin jiru jechu orma kana. Duraan dursa burqaan gooticha kanaa eessarraa madde kan jedhu ilaaluun dirqama. Gabaabumatti yoo ilaalle abaabayyuun jaarraa abbaa gadaa Ibroo Shaaxaa jedhamuun beekama. Yeroo Misriin Harar qabattee bulchaa turteetti bara 1875 hanga bara 1885 lubaa araabaa doorii afran qalloo Oromoo maayissa turan. Abaabayyuun sooressa jaarraa abbaa gadaa Ibroo Shaaxaa waraana Kamaal Baashaatiin lola cirracha jedhamutti osoo lolu bara 1876tti wareegame. Akaakayyuun isaa Hamiid Ibroo ammoo bara 1887 sababa Minilik summii bunaan obaaseef akka du'e ni himama. Abbaan isaa Ibrahim Hamiid sirna mootummaa nafxanyaa odoo balaaleffatuu fi odoo mormu bara 1986tti addunyaa kanarraa boqate. Seenaa abaabayyuu jaarraa abbaa gadaa fi akaakayyuu isaa egaa hammana dubbanne gama seenaa jaarraa abbaa gadatti haa deebinu. Taniin keessa dabre hundi qileena taateen keessaa cobte akkaan gartee duubagaa if wareegu kadi qaabsoo godhutti naqaaf. Hogguusin geeyiraa tokko yaadadhe geeyiraa nama keenya. Baruu baabariisooyyee galgalooyyee galgalli naan dubbate baruun naan mari'ate rorrohamtuu agarraan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaate haddaa du'aa filate. Hoggaan geeyiraa kana caqa qalbii keessa yaadadhe akkaan waa takkaan malatti ka'ee lubbuuti jira. Dantaa tanaaf kan nu nagoote. Namni hogguusa dincini namu hoggula mancini namu jamma imaasinu hoggula namni goota boolla takka keessatti qaama tokko keessatti dincini namu jenna. Duuba akkasii jaallan keenya egaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha. Namni bilisummaan qabne if duruun argu. Jaarraa abbaa gadaan abbaa isaa Ibrahim Hamiidii fi haadha isaa aadde Moominaa Eboorraa bara 1936 baha Oromiyaa Koonyaa gaara mul'ataa baddaa kurfaa caalee waldaa Raamis ganda Mudir Gooroo jedhamtutti dhalate. Sooressi jaarraa abbaa gadaa hundeessitoota dhaabaa adda bilisummaa Oromoo fi loltoota hidhannoo waraana Oromoo irraa isa tokkodha. Jaarraan ijoollummaa isaarraa kaasee qabsoo diddaa gabrummaatiif bosonatti galee osoo falmatu umrii isaa guutuu nama itti fixe. Maqaan jaarraa kan dhaloota Abdul Karim Ibrahim Hamiid jedhama. Akkuma seenaa qabsoo jaarraa abbaa gadaa yookaan Abdul Karim Ibrahim Hamiid irraa hubatametti yeroo jaarraan mana barumsa sadarkaa lammataa magaalaa Hararitti baratu barattoonni Amaaraa Adaree yookiin Hararii fi kan biroo gara 3,000 akka turaniif yeroo iidaa yookaan yeroo ayyaanaa waloloo fi sirba aadaa sirba isaan agarsiisaniin ummata isaanii bashannansiisaa turaniiti jiru.
garuu barattoota Oromoo 20 hanga 30 kan hin caalle taanis afaan aadaa sabaa fi biyya bal'oo osoo qabnu dhiibbaa olola cunqursaa fi jibbaa irratti gaggeeffamurraa kan ka'e hirmaannaa aadaa fi afaan ofii guddisuu hin yaalamu ture. Jaarraan dhimmi kun itti dhagahame Oromummaa isaatiif waan quuqameef akkuma barattoota saba biroo Oromoonnis aadaa fi afaan isaanii guddisuu qaban ejjennoo jedhu qabatee haaluma kanaan hiriyoota isaa wajjin mari'atee waldaa barattoota Oromoo jedhu yeroo jalqabaatiif gurmeesse. Jaarraan barattoonni Oromoo miidhaa fi cunqursaa sirna mootummaa nafxanyaa uummata Oromoo irra geessu haalan akka hubatan, akka wal beekan, Oromummaa isaaniitiif akka quuqaman, afaan Oromoo qofa dubbachuun afaan isaanii akka guddisan, aadaa Oromoo akka dagaagsan dammaqsaa tureetii jira. Waldaan barattoota Oromoo kunillee jajjabaatee yeroo gabaabaatti ijaarsa aadaa Oromoo mana sinimaa Harar keessatti bara 1961 uummanni akka daawwatu taasisuun danda'ameetii ture. Miseensa waldaa barattoota Oromoo kanaa kan turan Profeesar Muhammad Hassan yeroo ammaa Yuunivarsiitii Girigooriyaa yookaan United States Amerikaatti barsiisaa jiran. Profeesar Muhammad Hassan jaarraan waldaa ijoollee Oromoo kana kan hundeessee fi barattoota Oromoo kan dammaqsuu danda'e naannoo sanitti nama nu hunda dura dammaqee sabboonummaa horate waan tureef jechuun ibsu. Ijoollummaa isaarraa kaasee Oromoonni biyya isaanii irratti abbaa biyyaa ta'uu dhabuun mirga lammummaa biyyattii keessaa kan hin jirre ta'uu fi sirna nafxanyoota bara baraatti uummata Oromoo gabroonfachuun lafa Oromoo fudhatanii walii hiruun qabeenya Oromootaa dirqiin saamuun sababa gibiraan hiyyoomsuu fi buqqisuun walumaa galatti miidhaa sirna nafxanyaa saba isaarra geessu kun baay'ee isa cinqaa ture. Barumsa sadarkaa lammaffaa akkuma xumureen akkaadaamii barumsa waraanaa Harar seene. Garuu yeroo gabaabaa booda bulchiinsa akkaadaamichaa amantii isaa akka hin shaakalle waan dhoowweef bilisaan bakka jiraachuu hin dandeenye ta'uu argee waan jibbeef lafa warra isaa qotuuf Asaboot yookaan Carcar Harargee lixaa gale. Yeroo kana rakkinna qotee bulaa Oromootaa argee hubachuu waan danda'eef miidhaan sirna nafxanyaa uummata Oromoo waggoota dheeraa geessaa ture kanarraa qotee bulaan Oromoo bilisummaa ta'uu akka qabu mataa isaa keessatti murteesse. Adeemsi dinqisiisaan jaarraa abbaa gadaa kan walakkaa jaarraa tokko oliif guutuu umrii isaa itti fixe gaafiin bilisummaa Oromoo asirraa jalqabe. Sooressi jaarraa abbaa gadaa sabboonaa nama dammaqiinsa siyaasaatiif quuqama saba isaaf qabu waan ta'eef akkuma barumsa sadarkaa lammataa Hararirraa xumureen salphina uummata isaa kana bira taa'ee ijaan laaluu dadhabee gidiraa saba isaa arguu jibbee waa'illan isaa wajjin qabsoo Oromoota Baalee ka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Waaqoo Lugoo, Huseen Bunee fi Alii Cirrifaan gaggeeffamutti makamuuf loltoota 12 qabatee bara 1966 Baalee deeman. Jaarraan Baaleetti lolli yeroo sanaa laga Dharreetti adeemsifametti gootummaan hirmaatee mirga waan argateef namni wajjin ture hundi jabinnaa fi gootummaa isaa hubatee kabaja guddaa galcheef jedhama. Hanga bara 1968tti Somaaliyaa fi iddoowwan waraanaa kan akka Eelaa Roojii fa'aa irratti of duraa duubaan deebi'ee hirmaataa tureetii jira. Lolli Eelaa Roojii iddoon waraanni mootummaa nafxanyaa qabsaa'ota Oromoo xiyyaaraan boombii itti harcaasee waraanaa turedha. Kana malees jaarraan abbaa gadaa guyyaa loltoonni Oromoo Baalee kan akka Waaqoo Guutuu, Waaqoo Lugoo fi Alii Cirrifaati sabboontota Oromoo biraa wajjin meeshaa waraanaa duubatti hafaa Dhoombir jedhamuun xiyyaara mootummaa Haayile Sillaasee samiirraa harcaasan suuraa kaasuun hojii gaazexeessummaa dabalatee hojjetaa tureetii jira. Qawween Dhoombir jedhamu qabsaa'onni Oromoo Baalee kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuutiin hoogganaman biyya Sumaalee dhaqanii mootummaa Sumaalee irraa gargaarsaan kan argatan yoo ta'u lolli yeroo sanaa bara 1963 hanga bara 1970tti mootummaa Haayile Sillaasee irratti gaggeeffame lola Dhoombir jedhame beekama. Suuraan inni kaase kun gara biyya Sooriyaa, Yemanii fi biyya adda addaatti erguudhaan sochii waraanni Oromoo biyya keessatti hojjetaa jiru gaazexaa Oromoonni biyya alatti qopheessan irratti maxxansuun mootummoota gargaarsa kennan hundaa fi uummata Oromoo kan ala jiran haala lola biyya keessaa hubachiisaa tureetii jira. Mootummaan nafxanyaa
meeshaa waraana hammayyaa fi loltuu leenjii waan qabuuf injifannoo argate. Akkuma mootummaan nafxanyaa qabsoo uummata Baalee to'annoo jala oolchuun injifannoo argateen jaarraan abbaa gadaa lola keessatti hirmaannaa cimaa fi bu'aa qabeessa ta'anii injifannoo argachuuf leenjii meeshaa waraana hammayyaa barbaachisaa ta'uu isaa ifatti itti mul'ate. Kanaafuu isaa fi waayillan isaa leenjii waraanaa fi meeshaa waraanaa argachuu akka danda'an gara Sumaalee Moqaadishootti qajeelan. Jalqabatti mootummaan Somaaliyaa haala gaariin simate. Dhufaatii jaarraa fa'aa dura baqattoonni Ogaadenii fi Oromoota dhaaba Liberation Front for the Somali West jedhamtutti gurmaa'anii turan. Dhaabni kunillee maqaa bilisa baasaa Somaalee lixaa kan jedhu waan qabateef mootummaan Somaalee Oromootaa fi Ogaadenoota qarqaarsa adda addaa kenneefii ture. Haaluma kanaan Oromoonni biyya Somaalee magaalaa Moqaadishoo jiraatan bakka lamatti qoodamanii dhaaba siyaasaa lama waan ijaaraniif hojii siyaasa quubsaa hojjetamuu irra sakaalaa tureeti jira. Haalli kun hojii siyaasa fuufiinsa oofuu kan nama hin dandeessifne ta'uu Oromoonni hedduu hubatan. Kanaafuu mala tokko uumuu akka qaban kan walii galamee fi malli hojjetanillee milkaa'ina akka bahe maanguddoonni bakka sanaa turan ni dubbatu. Jaarsota garee lamaanitu nuti wanti waajjira lamaanuu humnaan cufnee fi isinuma lamaan mari'achiisuun bakka lamatti qoodamtanii yaada adda addaatiin deemamuu irra yaada tokkoon hojii kaayyoo Oromoo tokko kan hojjetu koree tokkoo fi waajjira tokko akka ijaarru waan barbaanneef jedhanii ibsaniif. Marii kanarratti namoonni garee lamaaniyyuu kan hirmaatan yoo ta'u yaaduma dhiyaate kana deeggaruun haasawaa yaada kana cimsuu waan dhiyeessaniif walii galteen uumame. Haaluma kanaan dhaaba haarawaa tan adda bilisummaa uummata Oromoo jedhamtu boodarra adda bilisummaa Oromootti jijjiiramtee ijaaran. Koreen hojii gaggeessituu dhaabaa ammoo Ahmad Muhammad Umar dura taa'aa, Hussein Suuraa barreessaa, Abdul Karim Ibrahim itti gaafatamaa dhimma alaa, sooressi jaarraa abbaa gadaa ammoo ajajaa waraanaa ta'uun filataman. Haaluma kanaan hojii siyaasaa Oromoo haala cimaa ta'een hojjechuu eegalan. Akka odeeffannoon katabamee lafa jirutti erga Jeneraal Muhammad Ziyaad Baareen aangoo qabatee booda qarqaarsi dhaaba bilisummaa Oromootiif kennamaa ture sababa mootummaa Somaalee dhaaba ofii feetuu hundeessuu barbaadeef akka dhaabbatu taasifame. Muhammad Ziyaad Baareen lafti Oromoo ka Harargee, Baalee fi kan kana fakkaatan lafa Somaaleetti yaada jedhu kaase. Maqaan dhaabaallee Western Somalia Liberation Front Somaaliyaa Galbeed jedhamuun kan beekamte taasifamte. Mootummaan Somaalee Oromoota hedduu taayitaa irraa ari'uudhaan dhaabni Somaaliyaa Galbeed qofti Harargee fi Baalee kan kana fakkaatan bilisa baasuu akka qabu labse. Ziyaad Baareen lafa Oromoo fudhachuu lafa Somaalee taasisuun abjuu guddaa qaba ture. Kana dhugoomsuuf jecha gaafa tokko Oromoota biyya Somaalee keessa jiran walitti qabee abjuu fi fedhii isaa ibsate. Oromoonni biyya kana jirtan ammarraa kaasaa nuti Somaalee abbootii jechuun yaada mootummaa Somaalee deeggaruu qabdan. Yoo isin yaada Somaalee kana fudhattan nuti Somaalee abaawoti jettanii waajjira foddaa isaa ziqiyaan hojjetamu Moqaadishoo keessatti isinii ijaarra jedheen. Hayyootaa fi gootonni Oromoo hedduun yaada Ziyaad Baaree kana fudhachuu didan. Fakkeenyaaf Haaji Adam Jilootii fi jaarraa abbaa gadaan walga'ii san irratti Ziyaad Baareen akkana jedhanii morman. Duraan dursa Adam Jiloon akkas jedhe, nuti Oromoodha malee Somaalee miti, yaada kanallee hin fudhannu jedheen. Ziyaad Baareen wagguu sana dallanee akkana jedheen, isin jibicha mukatti hidhamee jirudha, yoo isin irraa hiikame malee ofirraa hiikuu hin beektan jedhee dubbiin tuqe. Jaarraan abbaa gadaa dubbii Ziyaad Baaree dubbate kanatti dallanee gabrummaa Amaara jalaa baane jennee gabrummaa Somaalee jalatti galuu hin barbaannu, yaada keessan kanallee hin fudhannu jedhee deebiseefi. Guyyaa kana booda Oromoonni hagoon yaada Ziyaad Baaree kana fudhatanii muraasni achitti hafan. Oromoonni nu Oromoo malee Somaalee abaawoti miti jedhan Moqaadishoo irraa yaanii kun gara biyyatti deebi'ee kun ammoo gara biyya biraa adeeme. Haaluma kanaan gartuun hayyoota Oromoo ka Hussein Muhammad Ali yookaan Hussein Suuraatiin durfamtu dursitee Adaniin seente. Hussein Suuraa akkuma Adan galeen biyyoota hedduu keessaa deddeemuun hojii dippiloomaasii hojjetuun qondaalonni biyyoota baay'ee gargaarsa adda addaa leenjii ogummaa lolaa dabalatee qabsaa'ota Oromootiif akka kennan waadaa seenan. Gara seenaa jaarraa abbaa gadatti yoo deebinu jaarraa fi Oromoonni hedduun
gar mootummaa Sumaalee sochii bilisummaa Oromoo dura qabdee akka hin hiine jalaa miliqaa bara 1970 gara biyya Yemen magaalaa Adan deeman. Jiila Hussein Suuraa Aanee, Jiila Abdul Karim Ibrahim Hamid yookaan sooressa jaarraa abbaa gadaa hogganu ka Abdul Shakur Ibrahim Calanqoofaa keessatti argamu ammajjii 28 bara 1970tti Somaaliyaa irraa Adan seene. Haaluma qondaalonni biyyoonni adda addaa Jiila Hussein Suuraa faa waadaa seenaniin Abdul Karim Ibrahim Hamid yookaan jaarraa abbaa gadaa biyya Sooriyaatti gurraandhala keessa bara 1970 irraa haga waxabajjii 3 bara 1970 leenjii hoogganummaa lola dhaaba Filisxeenii kanaan booda jaarraa fi waayillan isaa ka Somaaliyaa irraa Adan dhufan Oromoota ciccimoo Yemen keessa jiraatan Elemoo Qilxuufaa, Bakar Yusuf yookaan Bakaree Galoo Adanitti wal gahanii dhaaba bilisummaa Oromootiif warraaqatu hundeessuuf galan. Waajjira dhaaba bilisummaa Oromoo biyyoota hedduu keessatti erga banamee booda qeerroowwan Oromoo kan biyyatti deebi'an qabsoo dirree waraanaatti bobba'an filataman. Gara hoggantootaatiin erga qophiin hundi xumuramee maayii loltoota gara biyyaa deebi'an qabsoo waraanaa ni hirmaatan jedhame namoota 36 mana leenjii waraanaa seenanii waggaa tokko leenjanii maqaa leenjiftoota kutaa waraanaa kan qeerroo ganamaa jedhame moggaafame. Miseensonni qeerroo ganamaa irra caalaan isaanii Oromoota biyya Sumaalee irraa gara biyya Yemen baqatanii ce'an yoo ta'an barnoota waraanaa akkuma fixaniin onkololeessa 7 bara 1970 hoggansa jaarraa abbaa gadaatiin Adanii irraa gara biyya deemuuf ka'an. Akka karoora dheeraa qabametti gariin carcar Harargee seenanii qabsoo waraana diddaa gabrummaa jalqabuuf ta'ullee deemsa gara biyyaa oduu eegaluu yaadanii loltoonni mootummaa Sumaalee marsitee bakkumatti dhukaasa itti bantee karoora isaanii gabaabsite. Dhukaasa kana keessatti loltoonni miseensa qeerroo ganamaa Ramadaan Hussein Khalil wareegame. Haaluma kanaan jaarraa fi miseensonni qeerroo ganamaa kanaafan 35 qabamanii Somaaliyaa magaalaa Barbar mana hidhaa Maandheeraa jedhamtutti onkololeessa 10 bara 1970tti hidhaman. Yeroo muraasa booda qondaalonni mootummaa Sumaalee qabsaa'ota Oromoo 39 kan hidhan walitti qabanii mana hidhaatii yoo bahuu barbaadan nuti Oromoo odoo hin taane Sumaalee abaa'otii jedhaa biyya Harargee, Baalee, Arsii fi Sidaamaa biyya Sumaalee ta'uu amanaa yaada kana yoo kan fudhatan ta'e amma gad isin dhiifna jedhaniin. Jaarraa fi qabsaa'onni hidhaarra jiran garuu yaada summii of keessaa qabu kana gootummaa fi kutannoo cimaan itti himan. Mootummaan Sumaalee qabsaa'onni ijjannoo isaanii irraa of duuba kan hin deebine ta'uu waan hubateef dhiisanii biraa deeman. Qabsaa'onni Oromoo jaarraa abbaa gadaa fi jaalleewwan isaa gidiramaa cinqaa fi beelaan miidhamuu fi garmalee rakkachuudhaan waggoota 5 fi guyyaa 12 mana hidhaa Maandheeratti to'annoo jala turanillee guyyaa 22 ji'a 10ffaa bara 1975 mana hidhaatii hiikaman. Qeerroo ganamaa isaan warra leellistoota qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'an gootota jalqaba Oromootaaf lubbuu isaanii dabarsanii kennuuf hiriiran kutattoota guyyaa cinqisanniin maqaa isaanii beekuun barbaachisaa waan ta'eef kana gadi maqaa isaanii himuuf dirqamneetii jirra. Hayyoonni maqaa qeerroo ganamaa galmeessan kan akka Liban Leencoo, Johar Muhammad Bookee, Jilchaa Hamidii fi Afandii Muttaaqii, Sheek Muhammad Rashaad ummata Oromoof qabsaa'ota qeerroo ganamaa biratti galata guddaa kan qabanidha. Ammas gara seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaatti yoo deebinu yeroo jaarraan mana hidhaatii ba'e waan hedduutu jijjiiramee isa eege. Mootummaan Haayile Sillaasee kufee dargiin ammoo aangoo qabatee Elemoo Qilxuu, Ahmad Xiiqii yookaan Hundee fi jaalleewwan hedduu kaadhimamanii turan. Jaarraan haala yeroo erga xiinxalee booda qabsaa'ota waraana farra mootummaa Itoophiyaa biyya Oromiyaa keessatti jalqabuu barbaachisaa ta'uu murteesse. Yeroo mootummaan dargii duula shororkaa diimaa yookaan Red Terrors labsetti sabboontonni Oromoo hedduun hoggantoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee gara gaara mul'ataa deemanii waraana bilisummaa Oromootti dabalaman. Rakkinnaa fi waldiddaan sababbiin isaa ifa hin taane waan argameef waliin deemuun hin danda'amne. Kanaafuu jaarraan abbaa gadaafaati qabsaa'ota Finfinnee dhufanirraa adda bahuuf dirqaman. Adda kan baan ta'ullee garuu gareen lamaanuu
dhaaba isaanii adda bilisummaa Oromoo jechuun waaman. Haa ta'u malee yeroo booda garuu gareen adda bilisummaa Oromoo jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamtu waggoota hedduu booda bara 1985tti dhaaba adda islaamummaa bilisummaa Oromoo Islamic Front for Liberation of Oromia jedhu moggaasanii addatti qabsoo eegalan. Dhaabni adda islaamummaa bilisummaa Oromoo kan jaarraan gaggeeffamu mootummaa yeroo coomsa Itoophiyaa kan bara 1991 ijaarame keessatti hirmaatee magaalaa Oromiyaa hedduu keessatti waajjira kan banatee fi waajjirri muummee magaalaa Bisdimoo kan kiiloomeetira 20 magaalaa Hararii irraa gara bahaatti argamtutti banatan. Bara 1996tti mootummaan yeroo coomsa Itoophiyaa gariin isaanii Harargee deemuun qabsoo waraanaatti deebi'an. Jaarraa fi hayyoonni isaa bara 2005 maqaa dhaaba adda islaamummaa bilisummaa Oromoo jedhamtuun adda bilisummaa dimokiraataa Oromiyaa yookaan Front for Independent Democratic Oromia jedhutti jijjiiran hanga sooressi jaarraa abbaa gadaan boqotutti qabsaa turaniitii jiru. Jaarraan abbaa gadaan goota dhugaa kan takkaa diinaaf mataa gadi hin qabne, falmataa haqaa kan bara dheeraa bilisummaa uummata Oromootiif lubbuu isaa kan kennedha. Aduun, roobni, qorri, beelaa, ho'aa fi dheebuun qabsoo irraa osoo duubatti isa hin deebisin umrii isaa guutuu diinota Oromoo falmataa akka ture uummata Oromoo qofa biratti odoo hin taane diinni Oromoollee ragaa baafi. Maayi duuti namarraayyuu waan hin oolleef guyyaa tokkollee osoo fuula diinaa hin argine odoo diinatti harka hin kennine qabsoo diddaa gabrummaa irratti guutuu umrii isaa itti fixee biyya Yemanitti dhibamee mana yaalatti odoo yaalamuu bitooteessa 4 bara 2013tti du'aan addunyaa kanarraa boqate. Reenfi isaa guyyaa 7 ji'a sadaffaa bara 2013 Yemen irraa gara biyya isaa biyya Oromiyaa biyya qabsoo diddaa gabrummaa itti jalqabe biyya bilisummaa uummata isaatiif itti hawwuu eegale godina Harargee bahaa naannawa diinota Oromoo itti barbadeessee turetti deebi'e. Guyyaa jimaataa bitooteessa 8 bara 2013 masjida Dirree Dhawaatti salaanni janaazaa erga itti salaatamee maayii hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa itti gaafatamtoonni bulchiinsa godina Harargee hooggantoonni mootummaa Hararii qabsaa'onni hiriyoota isaa firri isaatii fi uummata Oromoo hedduu bakka argamanitti magaalaa Watara jedhamtutti awwaalame. Sooressi jaarraa abbaa gadaa yookaan Abdul Karim Ibrahim Hamid haadha warraa isaa Mareemaa Jamaal fuudhee ilmaan dhiiraa 2 Muhammadii fi Muntasir jedhaman argateetii jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma armaan dura isinitti himaa turretti seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaa yookaan Abdul Karim Ibrahim Hamid waan yeroo muraasa kana keessatti dubbatamee xumuramuu miti. Waan irraa odeeffannee fi funaannanne kan hangammaa hordofaa turtan ture. Waan nu filattanii hamma xumuratti nu faana turtaniif galata guddaa qabdan. Qophii kana bareechee funaanee qindeessee kan isinii qopheesse an Rabbirraa galchuuti. Torbaan qophii utubaa haqaa biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa nu tura.